عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولغا ربي سبحانه وتعالى أستاذ خير ربي لا في سيف ذاتان ظاهرا نبير جرا ربي فيزيكالي بانسان نفين نبير جرا قالن ربي فاجو إن شاء الله تعالى نم ربي سبحانه وتعالى قرآن اللي حفظيس لا في سيف قرآن اللي قرته قمت كابته جرو إن شاء الله إسرا قرته قرآن برا هذا إن شاء الله تعالى رسولنا عليه الصلاة والسلام نم إسان تير رجيو بربادة أستاذ را إن شاء الله تعالى اقرأ ما تيسر من القرآن إن شاء الله. سربرايز. ما شاء الله فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله عليما حكيما. بارك الله لكم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى قوم يساخ وسيت ربي سبحانه وتعالى هاتي سوفي ورغرتي اقرا الدنيا ترى كما قرأوا ترتتي بروس جنة خيستي قري جاني غرتي هنگ بك قرآن إني تلابوتي جوسا غور ماتي ساتله ور قرآن غرتي أهل القرآن ربي ساغور إن شاء الله قامي سكنتام بريد وفاج سكنتان بريد ديم جرتي إن شاء الله أستاذ كينا ما شاء الله قرآن قلبي نجيسه ما شاء الله ربي سن راح جلتو من هي الأكيد ستسكس وما تجي سافر تنجي لا جنة ورا ما شاء الله ربي سن راح جلتو مي جرا أبصو أمة الإسلام كان إثيوبيا يرو دراتيف موتوما أكان هدم تتعفاني فينيان هدم كيستي أواسن الإسلام أكمت يرو سنتي دبجون وان موتوما في إن ألت وان تقول يرو akka haraamaatti ilaalamtu keessatti hawaasni sun akkamitti gabbahee koreessan ijaaree ummata kana akka tokkummaatti wal qabee yeroo duraatiif akkamitti wanni kun akkamitti mijaa haalli kun akkamitti mijaa'uu danda'e ummata biyya keenya seenuuf deemu fagootti ofirraa arguu sanoo akkamitti sa'aan sun akka maal fakkaatamee keessa nu baatan inshaallah. Bareedaadha. Wanti beekamu qabu tokko uummanni muslimaa Itoophiyaa keessatti zamana dheeraadha kan inni qabsaa ture. Yeroo san hin eegalle sanillee akkasitti hubatamuu qaba. Maaliif yeroo santu mootummaa sanatti fagaate. Maaliif jennaani uummanni keenya dhiibbaan muslimummaadhaan irratti qabaa ture jaarraa dheeraadha. Atsee Yohaannis uummata keenya guyyaa tokko keessatti nama kuma meeqa bakka tokkotti boruu meedaatti kan inni ajjeesanii beekama. Tewoodiroos wallotti bobbahee namoota baay'ee fixee jira hin beekama. Uummanni seenaa beekan hayyoonni seenaadhaa qajeelatti lakkaa'anii lafa kaa'anii mana masjiida gubuudhaan Minilik uummata keenya dhalaa harma muree dhiira harka muree miila muree dirqisiisuudhaan jijjiiramni isaan godhaa turan waan xiqqaa miti. Dhiibbaan isaan uummata keenya irratti godhaa turan waan xiqqaa miti. Keessattuu ardii gara Oromiyaa kana Debil bakka inni naannoo gara Amaaraatii fi naannoo gara Tigraay gara Walloo amantaadhaan gara kaanii waan lamaan jechuudha. Kunis dhiibbaa guddaa ture. Yeroo san keessattuu uummanni keenya qabsaa ture.
زمان إلى سلاسة يو أصدفنا إلى سلاسة systematically أمة الإسلام بيجي إثيوبيا كيسا بلّيس سوراف كلتي هدودان كابسها توري هوريدان ministeera adda dhaabuudhaan garii aangoo itti kennuudhaan jijjiiruudhaan dirqisiisuudhaan rakkina guddaatu irra gahaa ture. Egaa keessattuu yeroo Haile Sillaasee uummanni keenya kan akka waaqoo guutuufaa amantaafis akkasumas maalummaa isaanii sabummaa isaaniitiifis meeshaa kaasanii waraana eegalanii kan akka Sheelii Cirriidhaa naannoo kan akka Abdulkariim Jaarraa kan akka Hajji Adam Saaddoo achi boodas uummanni keenya egaa sadarkaa adda addaatti naannoo adda addaatti mirga diinii isaatiif qabsaa'aa ture. Kun egaa naannoo hundattuu jechuudha. Naannoo hundattuu qabsoon guddaa gaggeeffamaa ture. Takkaatu hin teenye zamana dargiis akkuma kana haa ta'u dargiin amantaa hundumarrattuu dhiibbaa haa uumu malee muslimni duraanuu ka dhiibamaa ture yoo dhiibbaa irratti uume daranuu dhiibbaa guddaatu itti qaqqabaa ture. Wayyaaniinis gaafa awwala biyya kana seentu jalqaba akka waan uummata islaamaa kanaaf mirga kennitu mirga isaanii akka waan kabajjuu fakkeessite hedduu deeggaraa turre uummanni keenya fakkeessaa turte jechuudha. Keessattuu seera tumame keessatti konstituushinii tumame keessatti mirgi amantaadhaa buufata 27 akkasumas buufataalee achi jala jiran 5 jalatti mirgi amantaa qajeelatti ibsamuun isaa uummata keenyaa fi jijjiirama guddaa hamilee guddaa kennee ture. Haa ta'u malee isinis systematically islaama ka isaan duraan kallattiidhaan irratti isaan kallattiidhaan hacuucaa turan. Haile Sillaaseenis dargiinis akkasumas Minilik Teediroos Yosiduwaadha. Kan wayyaanee garuu it was somehow systematical jechuun maali? Kaleessa zamana Haile Sillaaseetti namni tokko maqaan isaa Muhammad yoo ta'e mana barumsaan seenu. Har'a garuu Muhammad taatee hin seentaa garuu maquma keeti malee ati Muhammad taatee akka hin baane qabsoon dhiibbaan kan godhamaa ture jechuudha. Nu mana barumsaa keessa turretti wanti nu argaa turre kana. Mana barumsaa keessatti hin salaattu, mana barumsaa keessatti hijaaban uffattuun kun waan nuti itti qabsaa'aa turre achi boodas waan ture jechuudha. Haqiiqaatti yoo dubbanne wayyaaneen uummata muslimaatiif mee waan tokko jedhamee lakkaa'amu hanguma dargiitu dargiin at least waa lama godhee jira biyya keenyaaf. Ciida lamman ofii akka ta'e akka kabajamu at national level waan lakkaa'amu mee wayyaaneen maal goote yoo jenne nothing. Anaga amma wanni tokko wanni irraa isiin uummata muslimaatiif kana goote wanni jedhamu hin jiru wanni lakkaa'amu jechuudha. Uummanni keenya kun badii isiitti dhufna. Bu'aa maal noo buustee yoo jenne jechuudha. Haa ta'u malee uummanni keenya yeroo kana keessatti hanguma ta'e tokko socho'ee waas baratee waas barsiisee sochii uummata keenyaatiin namni biraadhaa lafa hektaaraan yoo fudhatu uummanni keenya masjiida horii isaatiin bitatee beekamtii itti argachuu hin dandeenye. Horii isaatiin bitatee deebisanii irraa fudhatanii deebisanii isaayyuu yakkanii masjiida illee dhanii masjiida amma itti salaachisu khutbaa itti godhu masjiida taqwaa dhanii masjiida beetel jiru kana haga amma masjidummaadhaan beekamtiin hin kennamneef ganda san keessatti uummanni muslimaa kuma baay'ee lakkaa'ama bakki mootummaan ofishaalii lafti inni kenneen jiru silaa akka seeraattu namni haga kuma haganarraa haga nanaatti lafa akkanatti argachuu qaba kan jedhu sana hin jiru jechuudha. Sana bira dabree uummanni wayyaanee wanni siin goote dhiibbaan yookaan ammoo dararaa isaan nurraan uummata muslimaa irraan gahaa turan itti daran cimaa dhufe. 2000 akka Habashaatti akka Faranjiitti 2009 10 irraa kaasee jijjiirraan guddaan dhufe institutional attack jaarmayaanii kan uummata keenya irratti al'ollaanii fi akkasumas immoo dhaamiinsi kan qaqqabaa ture jechuudha. Institutional gaafa ta'u it is somehow difficult. Poolisiin qaamni poolisiidhaa qaamni manni murtiidhaa public prosecutor aqaabii higgiin warri amma siyaasaa gaggeessan kun guutuunu uummata islaamaa kana akka diinaatti akka
adda godhanii diina godhanii baasanii jechuudha. Uummata muslimaa kana xiyyeeffannoo addaa irratti godhanii inni ji'oo yoo inni dhaabbate inni ji'oon isaa hin haaromsamu. Hordoffii addaatti godhama. Masjida ijaaruu irratti masjida Finfinnee keessatti almost masjidni namni yoo ittiin du'in yookaan ittiin madaa'in hin jiru almost. Madrasaan hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti akka waliigalaatti muslimni parsantii 40 akka kolleejiin tokkittiin hin jiru, high schooliin hin jiru. Uummata keenya hacuuccaan institution yookaan systematic wanni nuuf dinagdeen biyya sanaadha interestii irratti base ta'ee jira. Akka waliigalaatti finance institution hin jiru kan uummata keenya finance godhu. Biyya addunyaa kana keessatti namni yoo finance institution dha wajjin hariiroo qabaate hojiin hojjechuu hin danda'u. There is no interest free banking, interest free financial institution biyya sana hin jiru. Kunillee systematically uummata keenya akka inni dinagdee keessaa bahu. Mana barumsaa mana jireenyaa ijaaran mana jireenyaa kondominiyeemii maali jedhanii maqaa adda addaatti baasanii piroojeektii adda addaatiin ijaaranii baankiidhaa wajjin walitti hidhaa qaba. Uummanni keenya mana barumsaallee mana jireenyaallee hin qabaatu. Akka kana keessaa bahee jira dhimma hawaasaa keessaa. Kun egaa osuma kanaan jiru inumaa immoo dhaqee qaamni biraadhaa instituushinii yookaan jaarmaya jalatti hiriiruu qaba. Keenya garuu dhimmi majlisul aalaan yookaan gumiin dhimma islaamaa kuni waajjira mootummaa ta'e. Waajjira dhimma nageenya mootummaa, waajjira poolisii mootummaa ta'ee komaandartoota kan dhufee bulchu jechuudha majlisa kana. Achi manni qabsaa'ee gaafii yeroo dheeraa gaafatame diyaaspooraan uummanni koomunitiin Itoophiyaa warra biyya alaa jirurree dhufanii bara 2000 akka faranjiitti 2007 2008 dhufanii waan kana gaafatanii jiranii gaafii deebiitti hin kennanii asirraahuu dadhabee jira. Uummata muslimaa bakka bu'aan jiru qaamni majlisul aalaan yookaan gumiin dhimma islaamaa kan jedhu kuni sadarkaa adda addaatti gaafiin kun deemaa ture. Wayyaaneen kana bira dabartee numaatu amma maal goote waajjira amantaa keessa seenuu duraan keessa seenuudha amantaa guutumatti fudhatte majlisa fudhattee achi bira dabartee uummata islaamaa kan akkamiin dadhabsiisna waa biyya akkamitti balleessineetti maqaatti baastee jechuudha. Eegas waa biyya balleessuudhaa fi suufiyyaa biyya keessa jiru jabeessineedhani. Suufiyyaan biyya keessa jiru warra biyya tawhiidaa yookaan jamaa ahla sunnaa wajjin garaagarummaan isaa xiqqaa waan ta'eef dhiibbaa gochuu hin danda'anitti extremist groupii dhaqanii Lubnaan irraa Habasha sponsor godhanii fidanii kana isaanuu officially declare godhanii har'allee warri jiru dogongora mootummaa wayyaanee hojjette keessaa tokko godhanii waan isaan amananii sponsor godhee mootummaan eegumsa godhee fi bakka jireenyaa kennee fi bajeta baasee instituushinii adda addaa irratti fidanii akka isaan leenjii kennan godhee kun egaa waan intolerable waan obsuu hin dandeenye ta'e jechuudha. Aqiidaa keessan jijjiiraa imaama yoo nuyi isinii keenya malee hin ta'u akkasumas immoo kana booda namni koorsii Habashaa hin fudhanne daa'ii ta'uu hin danda'u, khatiiba ta'uu hin danda'u, barsiisuu hin danda'u, masjiidni guutuun jala jalatti buluu qaba waan jedhu fidanii ummanni islaamaa enough hin gaha. Kana booda majlisa fudhattanii dhiisne, dinagdee keessaa nu baastanii dhiisne, dhimma hawaasaa keessaa nu baastanii dhiisne, amma immoo as dhuftanii aqiidaa keenya amantaa keenya keessa seenuu hin obsinu waan jedhuun ummanni islaamaa qabsoo kallattii adda addaatiin duraan gaggeessaa ture gara kanatti gara galee jechuudha. Tole mee waan gartee waan masjid alaa fi dhumatu seenaan silaa raasantuni waan dheertuudha waan arginee daawwannee isinillee daawwachaa ture. Mee akkamiin itti dabalamtanii mee masjidul alaa martee masjid anwaar kana keessatti illee rakkina addaa gaggeessuu turanii gartee yeroo sanitti illee gara yuutuubiitiin cufan daawwachaa ture egaa miidiyaan gartee kallattiidhaan laayifii dabarsee yeroo hin jirretti obboleeyyan keenya kan musliimaa maxxansaa turanii. Mee inshallah sanda koreen teessantun bifa akkamiin qindoomtanii walitti dabalamtanii koreen fal barbaadduutun maal gaafii akkam gaafachuu turtanii gaafisin isinii deebuu didees achi booda gartee shoror keessummaadhaan isinirratti murteessanii turanii mee kanarraa inshallah. Gabaabanatti gara qabsoo kanaa wanti nu seensisee uummanni ka'ee mormuu eegale wayyaaniin
أكر كوب سابشاتي كملا ما في شن الرايتشودا فلأنه كملا ما في شن لبادبت إيجامو التبودا أفان وامرا وكامسته بريسي سيمبلسته نما إسي مرمو نما إسي قافتو قوتو أوبرس قوته حتى من مسلم أجرو صدا الرابليسة به أوليات تولت كأمامه كان بود أو سندن دينيو وأنا بدو دفع لما منتا كينيا دبرسيني كنني جرات سندن دينيو يشوران مرمين إيجالي جولة أولية ماذا برونسا أولية إنسان اللي كنترول قراني جولة عربي فبرتو أشياء يعني أحباش عف مركزنا كنو راف كابسو إنسان إيجالان ومني به نبكن جرت ومني كنو في الأشور أولية إن شاء الله أوليات أنا إيجا وان سنجل كبني سانو barsiisota achi keessaa jijjiiruudhaa fi waan tokko tokko irratti dalagaa turanii miti waan fakkaatamee akkaataa itti fudhachuu barbaadan. Isaanii awwaliyyaa markaza ahbaashaa gochuudha qabsoon isaanii. Markaza ahbaashaa gochuudhaaf koolleejjii arabiffaa barsiisuu jira. Koolleejjii sun kaarikulamii jijjiiranii ijoollee barattee eebbifamuudhaaf waggaan tokko hafti yookaan jiini muraasni hafe ari'anii barsiisota achi barsiisan kulli isaanii achi ari'anii barsiisota ahbaashaa kaarikulamii ahbaashaa achi fiduudha kan isaan jalqabanii ijoolleen achirraa mormii kana kan eegalte. Eegasi sanumaa wajjin osoo jiru haramayaatti akkuma dhageessanii koorsii achitti kennanii koorsii ahbaashaa Dr. Shifarraa Ofaan san godhanii achi boodatti qabsoon kun akkasitti eegalte nuummoo wanni kun kallattii irraa akka bahee vaayolent akka hin taane karaa nagaatiin akka deemu manage gochuu eegalle dhaqnee jechuudha akka hawaasaattis akka nama dhimmi kun ilaallatutti jechuudha. I'm the first namni jalqaba dhaqee bakka sanitti maayikii kaasee uummata kana manage godhaa ture jechuudha. Maybe viidiyoo adda addaa irratti arguun keessanii mala tartiiba akkasitti karaa qabsiisuu dandeenye koreen kun akkasitti uummanni filatee uummata irraa karaa ofishaal ta'een nama barbaadan barreessaa kennaa inni nama uummanni barreessee fide kana walitti idaanee yoo ilaalu yeroo jalqabaa nama 20 filame eegasii achi as deebinee namoonni kun shabaabumaa fi daa'ii filan qofa filame ulamaa'iinis hayyoonis keessa galuu qabu jechuudhaan nama 17 gad deebisnee karaa seera qabeessa ta'een sadarkaa distriktii irraa yookaan immoo kifla katamaa irraa eegallee kantiibaa biiroo geessinee dhimma waajjira ihaadig geessinee dhimma federaalaa geessinee jara wajjinis teenye haasofnee osuma haasofnuu nulleen sochiin gaafii kun maal akka ta'e osoo uummataa ibsinu ji'a torba turre mootummaa wayyaanii gaafii keenya deebisuu manna hin deebisna akkana goona asiin akkana goona dhanii osuma harkisanii osuma tafsiira biraa hiikkaa biraa osoo itti kennan eegas booda nuun fuudhanii mana hidhaatti nu darbanii gaafii kana ukkaamsuudhaaf akka jirutti gaafii kana balleessuudhaaf kan isaan qabsaa'anii eega hidhamnee illee uummanni keenya qabsoo akkasitti itti gaggeessaa ture. Walitti dhufiinsi uummata kanaa filannoon isaas maal kunis rabbumatu walitti qajeelcha waan baay'ee isaa jechuudha. Yoo ilaaltu koree kana keessa umriidhaan yoo ilaaltu umriin sadarkaa adda addaa jira beekumsa adda addaa jira. Sabaaf sablammii adda addaa keessa jira muuxannoo adda addaa barumsa sadarkaa adda addaa nama jiru jira akkasitti itti deemne nuun jalqaba gaafii mirgaati jedhanii osuma jedhan gaafii mirgaa gaafatan naga osuma jedhanii achi deebisanii shororkeessummaadhaan nu himanii ragaa dharaa ragaa faabrikeetir ta'e uumanii nurratti raggaasisanii waggaa irra guddaa keenya irra guddaa nutti murteessa waggaa 22 nu nama afurii ana Abubakar Ahmed Din Yasin nama afran kan waggaa 22 murteessanii an waggaa afuriif ji'a lama hidhamee bahee warri nu booda bahan almost waggaa 5 fi way hidhamanii bahanii Ahmed Din faani وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ميديا سوشيال ميديا داداتين لين أرقات مطورة ولكن مي بكسني تجا ما اسمه برجستني دران سلاو كان جندلة أشتى سندي بسوم بربادو يا دانلة مي أكمل توري كيسة تو دوبرتي توري جولة إيرا تتكو جولة غنيساني تور برا كل سدي كل سجل تو بسم كيسة توري مي مال فكاتا أوبسسنا كم أوبسسني وان كنا بكنا له درارا من إذا بيجسني درارا ويانين جيسات تورتي وان تكامتي نقفامتي سانو أمتا مرجع قافته كن دمرتو درارا قداتو أكباتره من سنكيستي واني دلقمو وان هيمامي الأمومتي وان ilmi namaa saba ofii irratti nama biyya isaa irratti gaggeessa dhamee yaadamu miti everything is there wanni
mana hidhaa horrible jedhamu keessatti gaggeeffamu hundi hin jira. Cinaan irratti haayilaandii bishaan guutuu sitti rarraasuun, electric shock si gochuun, mana dukkanaa keessa si galchanii bofaan si sodaachisuun, marfee si waraanuun, tumaanii xixiqqaadha. Tumaanii ati si dhiigsanii, si madeessanii, si fotto'isanii, garii namaa ka ija balleessantu jira, garii namaa ka gurra duuchantu jira, ka qaama cabsanii miilli laamsha'ee jira, ka harki laamsha'ee jira. Waan baay'eedha. Nuyi nama biraa ilaaluutti xiqqaadha keenya. Dhaawaa fi anamma ija kana jabitaa kana yeroo san kan hin dhahame somehow effectii hagas marallee miti hin qaba. Garii keenya ka haga amma mudhiin dhukkubu ka jiru jira, ka mormi dhukkubu jira. Effectii baay'ee jira jechuudha. Tumaan nama dhaabuun manhidhaa san keessatti namoonni achitti interrogate nama godhan nama gaafatan namoota baay'ee gara jabeeyyiidha. Sa'aatii 16 yeroo isaan itti ana dhaabantu jira. Sa'a 16 akkanumatti dhaabbatta. Dhaabbachuu jechuun imagine hin jiru. Fuula kee girgiddaatti deebisee sa'aatii 16 continuously jechuudha. Yeroo ati feentii itti taatee kuftu jira. Manhidhaa san keessatti reebichi lafa ciibsanii namarra deemuun sansalatii harka akkanas hidhanii mormarra akkanatti kaa'atu si gochuun waan baay'eedha jechuudha. Akkati waan nyaanni si gochuun, akka rafni si gochuun, isolated confined mana addaa keessatti si hidhuun kun marti nurra darbee jira sadarkaa adda addaatti. Somehow garuu akka nama musliimaa tokkootti you enjoy it. Maaliif enjoy goota? Diiniidhaaf jettee waan ta'eef wanni sitti dhagahamee wanti ati irraa hadheeffattee himattu hin jiru. Yoo Rabbi sirraa taqabbale waan guddaadha. Martinuu dabree jira garuu. Warri sana godhallee dabree jira. Akkasuma ammas egaa mana hidhaatii baatanii alhamdulillah as keessatti wanni ta'e hedduu keessattuu wanni gara maatiitiin ture jira. Isin hidhamtanii jirtanii maatiin ala jira, ilmaan qabdanii isin hundi keessan. Mee sa'aatiillee hedduu nufaa gabaabatu jira. Mee jijjiirama ammaa kana waliin hoo hawaasni muslimaa dimtsaatiin samaa yookaan sagaleen hawaasaa haa dhagahamu kan jedhamu kuni yeroo ammaa kana dhagahamutti hin jiru. Hawaasa keessattis ol fuudhamee dubbatatti hin jiru. Wanni kun ammoo qabsoo dura uummata Itoophiyaa guutuuf karaa bane yoo jenne dhugaadha. Mee amma maal fakkaata? Laafin isaa kun maal irraa خير جوابنتي dhugaadha. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufe keessatti qabsoon kuni isa awwalaati. Qabsoo Itoophiyaa keessatti jijjiiramni qabsoon seenaa keessatti himamu hundi isaa meeshaa waraanaatiin kan qabsaamaa ture. Karaa nagayaatiin peaceful struggle qabsoon gaggeeffamaa ture. The only in the first jechuu dandeenya. Eegas booda qabsoon uummata Oromoo, qabsoon naannoo Amaaraa, qabsoon naannoo adda addaa sanirraa itti fufeetu jechuudha. Duraan namni sodaatee namni martuu afaan qabateetu kan inni taa'aa ture ukkaamamee jechuudha. Homaa tokko cim jedhee warra siyaasaas mana hidhaatti darbitee jirti, gaazexeessota warra mirga gaafatu guutuu achitti darbamee waan tureef. Eegas booda sagaleen keenya dhagahamuun kuni rabbumatu waan baay'ee nu waffaqeennaan karaa nagaatiin akka deemu godhaa turre. Ergaan nuti uummata keenyaaf hidhaa durallee akka hidhamnu waan beeknuuf dabarsaa turrellee uummanni keenya waan san fudhatee yoo poolisiin tumullee deebii hin kennu. Yoo isaan gara vaayolensiitti illee dhiibaa turanillee baasafa akka cabsan waan baay'ee godhaa turanii uummanni keenya waan san hin goone alhamdulillah fakkii ta'ee jira. Mallattoo harka akkana godhan kana namni jalqabaan waan barsiitti godhaa ture uummata musliimaati jechuudha. Uummata musliimaati yeroo duraatiif jechuudha. Pilaasterii afaanitti hidhatanii harka miila hidhatanii lafa taa'uun waraqaa adii eegasii yeeloo agarsiisuun kun martinu uummata musliimaa irraa qabsoon sunarra successful ta'ee jira. Gabaabanatti maaliif successful ta'ee jira? Qabsoo jijjiirama biyyaatiifuu bu'uura waan ta'eef successful jechuudha. Nuyis waan addaati miti kan gaafan. We don't want to leave kophaa keenya biyya safe ta'e yookaan jannata wayii addunyaa irratti keessa jiraachuu miti. Uummata guutuu wajjiniin mirga namaa kabajamu, mirga bu'uurri mirgaa immoo mirga amantaati. Freedom of religion is base for all rights. All freedom. Kanaafuu kanarratti qabsoo guddaadha kan geggeessine.
amma hin callifamee wanni jedhamu kunillee sirrii miti. Maaliif jennaani jijjiiramni biyya keessatti dhufe kuni mootummaayyuu balleessee jira. Qabsoon keenya mootummaanuu akka jijjiiramtu mootummaanuu akka bakka baddu godhee jira. This is fudhatamuu qaba kun. Qabsoo uummanni addaa biraa qofa fidee miti qabsoon irraa kun. Eenyuyyuu kireediitii addatti wanti itti fudhatu hin jiru. Uummanni musliimaa keessaa qaba, uummanni Oromoo keessaa qaba, qeerroon keessaa qaba, qarreen keessaa qabdi, naannoo biraa keessatti warri socho'aa turanii, zarmaa, faannoo, kulliin namaatu keessaa qaba. Gaazexeessu birraa jedhan isin warri as jirtan martinuu harka keessaa qaba, martinuu gahee guddaa qaba achi keessatti jechuudha. Mana hidhaa keessa gaaf jirtan hawaasni asirraa hiriira bahaa ture, sagalee dhageessisaa ture. Akkamiin isin dhaqqabaa? Nuti dhaqeen dhageenya. Asiin amma carraa kanatti fayyadamee uummata keenya biyya alaa jiru kana keessattuu biyya Ameerikaanii jiru baay'een galatoomfachuu barbaada. Maaliif qabbana osoo hin jedhin, barada osoo hin jedhin, ho'a osoo hin jedhin bahee bakka sagaleen keenya gahuu malu maraatti geessisaa ture, iyyaa ture, maatii keenya bira dhaabbataa ture, nu gaafataa ture, nu gargaaraa ture. Waan qabu hundaan du'aayiidhaan, qarshiidhaan, beekumsaan, sammuudhaan, miidiyaa irra warri jiru kallattii hundaanuu jechuudha. This whole thing kanatti walitti qabamee qabsoo kana bakka kanaan gahe amma immoo hojiin guddaan dalagamaa jira, gara qabsoottis deemamaa jira. Kanaafuu yoo Rabbi jedhee maybe sagantaa biraatiin maaltu dalagamaa jira, koreen haaraan yeroo gabaabaa keessatti uumame maal dalagaa jira, har'a hoo garamitti deemaa jirra, gaaffiin keenya sun deebi'ee moo hin deebineen gaaffii uummata keenyaati yeroo biraa qajeelatti deemna. Akkasuma inshallah gara xumuraa deemnaa sagantaa hedduu jira, hawaasa hedduu eeggatu jira. Sa'aatiin haasofnis ganaadha, waa'ee mootummaa kana wajjin dabarsitanis akka kanaan dura hawaasa islaamaa kan mootummaan wal dhungatee wal ammatee mootummaanis carraa duraa kennee fi teessoo duraa takka arginee hin beeknu. Akkasuma kanas akka amaanaatti bara 2013 gaafa isin hidhaa jirtan sartifikeeta isiniif kenname ture, amaanaatti na bira ture, akka dalagaa ture. Gaafsan uummanni hedduu boohaa turanii gaafa uummata duratti waan kana kennee isiniif onnee uummata nagahaa ta'uu isaanii gaafii sirnaa gaafachuu isaanii kanarratti waa'ee hedduu dubbannee inshallah ustaaz kennaa uummata obboleeyyan keenya kas keessa jiran kan jiraniif katu'anis isintu wajjin waan jedha inshallah amaanatan isin kenna inshallah. Kan dura Kaamil Shamsuuti hundi isaanis keessa jiran inshallah. Barakallahu fiikum. Galatooma inshallah rabbi isin raajalatu sagantaan illeen raawwatee jirti yoo takka takkatti deebine jenne inshallah galgaluma inshallah qonnaa fi obboleeyyan daawwattoota keenya ilaan gama warri nu hordoftan Oromiyaa Islamic Television hundi keessanuu galatooma keessummaan keenya saa galatoomu obboleessi kiyyaas gaazexaan OIT saa galatoomu anillee hundi keessanuu bakkuma jirtanitti galatooma isiniin jaa inshallah. Yoo rabbi jee seenaan isaa hin dhumatu maatii isaati irraa illee yoo rabbi jee ni gaafanna gartee achi booda egaa dhaarraa beehu maal godhaa jira inshallah sanillee yoo rabbi jee irraa haasoyna inshallah hin dhumatu biiznillahi mawla addunyaan tu rasuuli alayhi salaatu wassalaam gartee mana hidhaa muslimaa fi jee gartee deebi'ee wajannatun lil kaafir jaa rasuuli alayhi salaatu wassalaam ilaa hanqa booddeen teen jannata taatutti rakkinni addunyaa irraa hin dhabamu obboleeyyan keenya galatooma namni ilma namaa hin galatoomfanne gartee rabbi illee hin galatoomfatu ustaada asirra deebi'ee galatoomin jaani imala isaanii ta'an Ameerikaa irraa yoo rabbi jee biiznillahi mawla ni haasoyna inshallah akkasuma guyyaa irraa asitti gartee Tawfiq Islamic Center keessatti sagantaa qabanii TV risaalaat irratti illee sagantaa qabanii akkasumas illee TV Islaamaa irratti illee sagantaa qabanii energy isaanii yookaan humna isaanii isaaniif achi dhiifna duraa hin finno ormatti hin dhumatu faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkaruun aw yatafakkarun rabbiin jaa galatooma seenaan gaafii deebisaan obboleessa kiyyaa gartee Kaamil Shamsuu jingoon akkasumas illee obboleessa kiyyaa Adil Usmaan wajjin armarratti raawwatti sagantaa biraatiin yoo rabbi jee guyyaa rabbiin nu fadhe walitti deebina yoo rabbi nu deebise yookaan qilleensa bareedaa biyya teenya wal argina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.